jirtu kabajamtoota daawwattoota BBS oduu Oolmaa Oromiyaa galgala kanaaf qabadhee dhiyaadheen isinitti himaa oduu wajjinan Munawwar Ahmadi. Haalli nageenya magaalaa Bishooftuu ammas yaaddessaa ta'uu jiraataa keessaa kanneen BBS'if dubbise tokko himan. Guyyoota lamaan dabran kana humnootiin nageenyaa namoota nagaa irratti xiyyeeffatuun qabaa jiraachuu namni BBS dubbise kun ni ibsa. Ani amma Bishooftuun jira. Egaa walumaa galatti haala naannoo kana jiru informationii walumaa galatti jiru amma na danda'ametti kaasuu fayyaala. Bishooftuu guyyoota keessumaa guyyaa lamaan kana namoota adda addaa adamsanii qabuu irratti xiyyeeffatamee hojjetamaati jira. Namni hedduun hidhamanii jiru. Guyyaa irraa lagannaa gabaatu jira jedhamee waan sodaatameef waraanni mootummaa magaalaa qabatanii jiru namni lama ta'ee waliin dhaabbachuu hin danda'u jiraatan magaalaa Bishooftuu maqaa isaa ibsuu hin barbaanne kun. Lagannaatu godhama jedhamee eegamaa ture. Sababa lagannaa sana hin bahama jedhamee yaadameen ganamarraa eegalee waraanni magaalaa guutuu fudhatee jira. Akka ajaa'ibatti magaalaan bakki tokko namni lama ta'ee dhaabachuu hin danda'u. Ibeen walitti yoo dhufte nagaa wal gaafachuun sadarkaa hin danda'amneen namni wal bira dhaabbatu yoo argan reebicha irratti raawwatu. Namoota hordofamanii qabamaa jiranis namoota ilaalcha Oromummaa qaban malee sochii keessatti warrootan hirmaatee miti jaan. Namoota immoo qeerroo akkasumas namoota dhiibbaa uumuu danda'u jedhamanii yaadaman Oromoo sabboonummaa qaba jedhamee yaadamu hundumaa alatti kan argatan alatti kan alaadaban hanga manatti deemuudhaan magaalaa keessaa walitti sassaabaatti jiru qabaatti jiru. Namoonni qabaman kun namootuma ilaalcha Oromummaa qabu jedhamanii yaadaman malee haganatti namni hiriira keessatti hirmaatee yookaan immoo kaka'umsa godhee waan wanni jedhallee namni baay'een keessatti hin argamu. Namoota kana kan guusisaa jiru immoo asuma namootuma wal keessa. Tolemee namoonni qabaman kun eenyuun qabamaa jiru? Namoonni qabamaa jiran kun poolisii addaa Oromiyaati moo raayyaa ittisa biyyaati moo eenyutu qabaa jira namoota? Humna haaraa amma leenjifamanii gadi lakkifaman sanaa fi humna ittisa biyyaa yookaan immoo raayyaa ittisa biyyaa kan jedhamu kana kan qabaa jiru. Duula qabaa kana gaggeessaa kanneen jiran poolisii addaa Oromiyaa fi raayyaa ittisa biyyaati jedha namni kun. Haleellaa dhalattoota Oromoo irratti raawwatamaa jiru kana raawwachiisaa kanneen jiran abbootii qabeenyaa nafxanyootaati jedhu jiraattonni. Qabeenya isaanii humna waraana mootummaatiin eegamaa jira jedhan namni kun. Abbootiin qabeenya nafxanyaa horiin poolisii bitanii nama reebsisaa jiru jechuun komatu jiraattonni magaalota garaagaraa. Humnoonni waraanaa qabeenya nafxanyootaa eegu kanneen yeroo namni naannoo san dhaabbatee uleen reebsisuu ja'a. Humni hidhate mootummaanis isaanii wajjin waliigalee hoteela isaanii eegaa qabeenya isaanii eegaa Oromoota fi sabboontota magaalaa kana keessatti argaman reebaa hidhaa dararaa kan jiru ta'uusaa fi namoonni hanga akka jeequmsa kun erga eegalee wareegaman mataasaa Shantaa olaanaan kan abbootii qabeenyaa nafxanyaa kanaan wareegamanidha. Magaalota hundumaa irratti sochiin jiru kanuma addatti naannoo Dukamii fi Keelaan. Magaalaa akka Bishooftuu, Galaan, Dukamii fi Asallaa keessatti gochi wal fakkaatan sabboontota Oromoo irratti gaggeeffamaa jira jedha namni kun. Kana malees duulli sakatta'iinsa bal'aan gaggeeffamaa jira jedha. Sakattaatu gaggeeffamaa jira. Taaksii irraa hoobuutu sakatta'amtaa, hoteela seentee hoobaatu sakatta'amtaa, bakka deemtutti sakatta'amtaa. Magaalonni walakkaan cufaadha. Naannoo Bishooftuu fa'aa kan suuqiiwwan cufaan jiru kan banamanis jiru dhaataan gara cufamuutti deemamaa jira. Amma haalli jiru odoo uummanni barbaaduu baatee haalli jiru baay'ee sodaachisaa. Walumaa galatti magaalota naannoo kanaa kan jiran egaa akkuma beekamu magaalonni naannoo kana jiran baay'een isaanii humna nafxanyaatiin kan weeraramanidha. Hoteelota hedduu akkuma yeroo duraa gaafa Aartisti Haacaaluun wareegame yaadattan haleellaa kan raawwate nama kan ajjeese hundi humna hidhate cinaatti warra abbootii qabeenyaa nafxanyoota naannoo kana buufatanii jiran ta'uun beekamaadha. Ammas humni kun humni raayyaa ittisa biyyaa hoteela namoota dhuunfaati kan inni eegaa jiru balbala dhaabatee nama naannoo san dhaabatu irratti reebicha gaggeessaa nama naannoo sana dhaabbate hin qabaa innidha. Bakka itti hidhan hin beekamu kanarraan
humni asii jiru kun humni nafxanyaa naannoo magaalaa Bishooftuu Duukam Galaan naannoo Adaamaa Asallaa Madootti kan jiru kun buufata isaanii guddaadha. Dararaa gaggeeffamu kanarraa kan ka'e uummanni manaa gad bahuufuu rakkatuu dubbata. Namoonni ilaalcha nafxanyummaa leellisan carraa argatan kanatti fayyadamuun nama reebaa akka jiranillee dubbata jiraatan yaadanuuf laate kun. Mootummaan mataan isaa namarratti dararaa gaggeessaa jiruun doorsisa gaggeessaa jiruun namni sodaatee sochiidhuma dhuunfaatillee godhuuyyuu dadhabeera namni falmachuu qofa osoo hin ta'in manumaa hubahuun baay'ee ulfaata naannoo kanatti. Humna kan rukutu abbaati dhawu waliin beektu namni dhuunfaa nafxanyaan si rukuta biyya kanatti. Sochiileen magaalaa naannawaa Finfinneerraa seenan ammas bakka duritti hin deebinee jiru jiraattonni. Humni waraanaa baay'ina namoota sosso'anii irra guddaa waan ta'eef haalli jiru bakka duritti deebi'e jechuun rakkisaadha jedhe namni maqaan isaa himuu hin barbaanne kan BBS dubbise. Maqaa sakattaa jiruun nama rakkisaa jiru konkolaataa fi taaksiinis yoo imaltu si dhaabsisanii si rakkisu jechuun haala jiru ibse. Toleme magaalaa Finfinnee sochiin eegalee jira. Magaalota naannoo magaalaa Finfinnee jiranirraa sochiin geejjibaa bakka duritti deebi'emu maal fakkaata odeessa qabduun? Bakka duritti hin deebinee amma tokko sochiin hin jira. Fakkeenyaaf har'a Adaamaarraa gara Finfinnee, Bishooftuurraa gara Finfinneetti akkasuma Duukamirraa gara Finfinneetti fi Finfinneerraa gara magaalota kanatti sochiin xiqqaan hin jira. Sochiin jiru sunuu konkolaataa takkaaf lama darbee kan argamudha. Namni muraasni ni socho'a garuu sochiin idilee hin jiru. Namni akkuma shoroof kaa'etti jira. Haalli jiru kan fideensisuun yoo gabbaates mootummaan mataan isaatti shoroof keessaa waraanni baay'inni waraana naannoo kana buufatee jiru. Humna namaa baay'ina humna nama magaalaa keessa socho'u ol waan ta'eef sochiin baay'een hin jiru. Hamma tokko taaksiiwwan fi akkasuma tajaajilli sochii irra jiran jiru garuu sirriitti bakkatti deebi'ee jedhamuu hin danda'u sochiin jiru baay'ee laafaadha. Godina Baalee magaalaa Roobee keessa sochiin uummataa hin eegallee jedhame. Akka jiraatan kun jedhutti guutumatti ta'uu baatus nageenyi ni jira waraanni mootummaa konkolaataan daandiirra naanna'u uummanni ammoo manuma jira sochiin hin jiru baankiin hin jirtu manni dhuunfaatis kan baname hin jiru konkolaataanis sochii hin eegallee ja'a kanaaf sochiitu jira jedhanii wanni himan hin jirtu ja'a jiraatan magaalaa Roobee yaada BBS'if kenne. Waraanni hin deemaa waraanni makiinaan hin deddeemaa kan ittiin gaddallee ijoollee namni karaarra deemullee karaa balleessullee kawanna godhullee homaan agarree nagaa malee homaan jiran nagaamatu jira walii gala. Namni gabbayee dalagatti hin baane malee namni bahee dalagatti hin baane garuu agarteetiin balballi banaan hin jiru cufamaa akkanumatti jiraachuu malee wanni biraa wanni jiru hin jiru. Sochiin bakka duritti hin deebine jechaadha. Ammallee akka durii guutummaan guututti sochiin hawaasaan eegallee jechaadha. Wanni sochii baankiin hin jiru, manni dhuunfaallee kabanamu hin jiru, makiinaallee akka fedhii isaa akka deemu hin jiru, akkanuma garteetiin homaa wanni sochii jira jedhanii wanni himan hin jiru. Namni gabbayee sodaateetumaan olma gaggaragalu olmaa karamarra deddeemu malee dalagaa jira jedhee wanni sitti himu hin jiru. Namni waa balleessaa jirullee jira jedhee wanni sitti himu hin jiru. Namni balbala banatullee an arge jedhee naannoo kiyyatti garuu balbalti banaallee wanni dalagaallee hin jirti wanni sitti himu hin jiru. Humnoonni mootummaa nama reebuu nama hidhuu kun jira wanni mul'atu moo saniituma magaalaa keessa asii fachi osoo? Lakki gaafa duraa san xiqqoo nama kanarratti itti arganii ijoollee nama tokko nama maraa miti nama tokko ka tuttumtullee jira. Nama marantumtuutiin nama jallisee deemu ka waan balleessine waan lalleen gootu gara hunda dhumaalleen iddoo kanatti nama tokko haga nama tokko moo lamaa bicha arganii. Jiru wanni dalagaan jirtu wanni dalagaan namni alaa deemu nama miilaan deemu namni makiinaa yaabbatee deemu yoo argiteen fokkata namni argiteetiin farda yaabbatee deemuun fokkata baay'inaan namni nama miilaan akkanumaan dooru malee namni waa dalagu hin jiru. Gama biraatiin kan jiru namni BBS'if yaada isaa laate kun saamichis galgala dukkaana dayeeffatee raayyaa ittisa biyyaatiin raawwatamaa jira ja'a. Ana jalduu magaalaa jalduu keessatti barataa kutaa 12ffaa tokko humnoota mootummaatiin ajjeefamuun gabaafamee jira. Ajjechaan kun eda humnoota addaa poolisii Oromiyaatiin ta'uu ibsa jiraatan aanaa jalduu tokko. Ajjecha raawwatameen alaa uummanni hanga waraanni mootummaa bobbaafame daandiirraa galutti eeggataa jira kan jedhu jiraatan kun mormiin itti fufee jira ja'a.
amma Oromiyaa kibbaa ona Macaabaa Jifaar Jimma jira. Yaa mee maaltu jira wanti jiru amma yeroo ammaa kanatti wanti Jimmatti adeemsifamaa jiru maali haalli nageenya uummataa maal fakkaata odeeffannoo waliigalaa jiru mee gabaabsaatiin nuuf ibsa. Hayyee akkuma beekamu haala torbee darbee waanuma isinis beektan illee beeknu waan geggeeffame sana hunda waan ta'e irraa kaasee agaammatti qaamni mootummaa nama keessa deemee balbala irra deemee bakka irraa dhufaniin maqaan addaan baasee gandaan lagaan addaan baasuun namoota qabaa jira qabeedhaa jira. Halkanuma idaa Oromiyaa lixaa ona jalduuti mucaa kutaa 12 baratu manaa baasanii maatii biraa rukutanii ajjeesanii jiru. Eenyu mucaa san maqaan isaa? Maqaa isaa ammaas irraa addaan baafannee deebisee adda baasee maqaa buutuun sinii kennuu nan danda'a. Ona maqaa isaa nama kutaa 12 baratudha amma adda baasee maqaa kayyuu sinii kan erga yoo xiqqoo turtanii haa bilbiltan. Eessatti dhahame jettan? Mana baasanii ajjeesanii. Aanaa kamitti? Jaldu aanaa jaldu. Kan gocha kana raawwate qaama mootummaati? Qaama mootummaa humna addaa special force yookiin liyyuu haayilii kan jedhan humna mootummaati kan bobbaafame gocha jabaa gocha hin taane hammeenya uummata Oromoo irratti raawwachaa kan jiru kanuma mootummaan bobbaaseen humna poolisii addaa yookiin humna special force kan jedhan kanadha mana baasee ajjeesee amma har'a awwaalchi midhaasanii. Hidhamuu hooggantoota siyaasaa keessaa Jawaar Mohammadiin fa'aa wal qabatee uummanni hoo hanga ammaatti ejjennoo akkamii qaba naannoo keessanitti? Barataa halkan edaa ajjeefames guyyaa har'aa sirni awwaalchisaa gaggeeffamaa jira ja'a. Mormiin kunis hanga obbo Jawaar Mohammadii fi hooggantoonni siyaasaa hiikamanitti kan itti fufu ta'uu dubbata jiraatan kun. Akka naannoo keenyatti amma bakka jirutti anillee ammaa fi Jimman jira. Hidhamuu hooggantoota keenya Jawaar Mohammad Baqqalee Garbaa Hamzaa Booranaa fi Jaalee maatiiwwan Baqqalaa Garbaa ilaalchisee uummanni ejjennoo jabaa qaba. Aga isaan baanisillee akkan dhiifnedha. Ammaa fi xiqqoo jaalleewwan yookiin lukeewwan diinaa mootummaan bobbaase haga isaan daandii irra galanitti jedhee xiqqoo ammallee lubbuun taane dabaluu irra dee uummanni xiqqoo tasgabbaa'e malee yoomuu hidhamoo hooggantoota keenyaa fi ija mataa uummata Oromoo mataa Oromooti waan gaaffii tokko hin qabne mataa Oromoo waan hidhameef akka manatti hin deebinedha uummanni Jimmaallee kan qabuu fi qeerroowwan Jimmaa hunda isaanii wajjin akka quba qabnu jechaadha namni duubatti deebi'u akka hin jirredha. Harargee bahaa magaalaa Kombolchaa keessatti sochiin kan eegale fakkaatus qeerroo hedduu adamsaatii jiru jedhame. Dargaggoonni hanga 50 gahan ammoo hidhamaniitii jiru jedhame. Namoonni hidhaman kunneenis ammaaf buufata poolisii keessatti argamu ja'a jiraatan aanicharraa BBC yaada kanneen tokko. Har'a sochiin kana takka eegaltee jirti. Amma magaalaalee keessatti hin banamne takka ammoo dabree ni mul'ata. Baay'ee sana kan sooti. Maqaa isaanii qabachuu dandeenya. Maqaa isaanii hin gahu. Isaan ijoolleen dhiirota fakkaatu yeroo jiranii maqaa isaanii hin gahu. Maqaa isaanii qaban maqaa isaanii hin gahuu hin dandeenye. Jechuudha ijoolleen hanga nama 45 geessee to'annaa jala oolchanii jiran asitti jiru. Eenyu to'annoo jala oolchi ijoollee? Waajjirri nageenya bulchiinsaa. Amma eessa geessan ijoollee san? Poolisaatti hidhamee. Haalli magaalota naannoo keessan keessaa maal fakkaata? Sochiin jiru haalli nageenyaa maal fakkaata? Mee isaan maqaa kaasitii nutti himi waan jiru waan dhageessan. Amma nageenyi isaanis magaalaa keessa waajjirri bulchiinsaa walii qabanii ta'anii warri nageenya magaalaan amma taa'ee akka eegaltee jirti dukkaanni tokko namee hojiin eegaltee jirti. Humnootiin mootummaa qabeenya namaa gubdam jedhanii namoota mormii dabre keessatti hirmaatan jaaman hidhaa jiru ja'a. Namni magaalaa Kombolcharraa BBC dubbise tokko. Karaa nageenyaatiin immoo qeeqoon namtee jirti. Ijoolleen yeroo warra guyyaa kan mana namaa jedhanii mana warra Lixa Oromiyaa aanaa Gimbii magaalaa Gimbii keessatti uummanni ajjecha artisti Haacaaluu Hundeessaa fi hidhamuu hooggantoota siyaasaa Oromoo wajjin wal qabatee mormii guddaa dhageessisaa turan ammas dhageessisaa jiru ja'a jiraatan yaada BBC'f kenne tokko. Qeerroo fi uummanni aanaa Gimbii jala jiran magaalaa Gimbiitti wal gahuun mormii isaanii dhageessifataa turan. Ajjecha Haacaaluu Hundeessaa qaama walaba ta'een haa qoratamu hooggantoonni siyaasaa KFO obbo Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaa Hamzaa Booranaa fi Oromoonni biroo hidhaa bahuu qabu jechuun falmaa jiran ja'a namni yaada nuuf kenne tokko.
qaamni seeraa dhukaasa garaagaraa gochuudhaan ijoollee tamsaasee amma yeroo ammaa kanatti garuu haalli nageenyaa jiru magaalaa Gimbii keessa naannoo aanaa ishee jalaan hin beekurraa kanatti magaalaa Gimbii keessa nagaadha. Manni fa'aa kaleessa daddabananii hojii tokko tokko jalqabanii jiru. Haalli jiru kanadha amma haalli nageenyaa. Uummanni hoo ejjennoo akkamii qaba yeroo ammaa kana hidhamuu hooggantoota siyaasaa isaa waliin wal qabate? Maali eenyutu deeggara hidhamuu namootaa fi gaggeessitoota kanaa eenyutu deeggara akkaataa ammatti kallattii garaagaraadhaan mormii isaa dhageessutu rakkisaa ta'etu malee. Tole namni magaalaa Gimbii keessatti wareegame jira hanga ammaatti. Isa quban qabu garuu odeeffannoo manni mucaa tokko ijoollee mucaatti kanatti garuu haalli nageenyaa jiru magaalaa Gimbii keessa naannoo aanaa ishee jalaan beekurraa kanatti magaalaa Gimbii keessa nagaadha. Qeerroo fi uummanni aanaa Gimbii jala jiran magaalaa Gimbiitti wal ga'uun mormii isaanii dhageessifataa turan. Ajjechaa Haacaaluu Hundeessaa qaama walabaa ta'een haa qoratamu. Hooggantoonni siyaasaa Oromoo KFO fi ABO akkasuma Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa fi kanneen kana fakkaatan hidhaa bahuu qabu jechuun falmaa isaanii gaggeessaati jiran. Guyyoota dabran kana mormiin uummanni dhageessisaa ture haala cimaa fi gara fuula duraatis qabsoon kan itti fufu ta'uu qophii ta'uu dubbata namni yaadanuuf kenne tokko. Erga artistii Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamee fi hooggantoonni paartilee siyaasaa Oromoo hidhamanii as lammiileen Oromoo biyyoota alaa jiran hiriira mormii gaggeessuu irratti argamu. Haaluma kanaan guyyaa irraa biyya Faransaay magaalaa Paaris keessatti bifa adda ta'een gaggeeffamaati jira. Hiriira kanarrattis dhaadannooleen garaagaraa dhageessifamaniiti jiran. Tolegaa kabajamtootaa fi daawwattoota BBS oduun Oolmaa Oromiyaa isaan gammaa daawwatan kana an isinitti himuun kan isin faana ture Munawwar Ahmadii gara ogummaa teknikaa fi kaameraatiin Abdii Jamaltuu na faana ture. Nagatti.